maaltee fuulli kee kun akkana sitee warri jettan isi warningii tiktak malee warningii jireenyaa wayii harkitanii madaamii warningii sin kanniteeni beeyti warri Itoophiyaa achi warningii sinitti as kannee wayii beeytanii ha madaamiin mana ijaazaa warningii sin kanniteeni beeyti nuti warningii meeqa harkineeti nama koppiliin share nu godhu dhabne fuulli keenya akkana ta'ee jechuudha warningii meeqa agarree warningii abdii muummaduun daagarree abdii muummaduun di maallaqa nyaatee warningii nu kannee nuti waligalee nuti warningii hanqanan jaamnee nu kanname tan namni nurraa kaasuu dhabne tan nama koppiliin kishee namni warningiin jireenyaa galeef haala kanaan haasa'a. Dhugumatti namni qoramee qormaata arge namni warningiin jireenyaa isa qore haala kanaan dubbata. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattootaa hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan Waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Egaa viidiyoo kana keessatti warningiin natti kenne yoo jettanii warningiin kan TikTok irratti isinitti kennu kan YouTube irratti isinitti kennu isinitti fakkaatina. Warningii imo isinitti kennu warningii WhatsApp isinitti kennu warningii Telegram isinitti kennu akkasumas warningii Messenger isinitti kennus gadi baasaa dubbadhaa. Warningii madaamiin isinitti kennus gadi baasaa dubbadhaa baay'een keessan jechuudha. Egaa viidiyoo kana keessatti waa baay'ee nu badhe. Namni waan namaan jedhu hin beeku. Yoo qal'atte qal'atte, yoo furdatte itti tolee furdattee jedhu. Yoo qal'atte midhaan dhabdee huqqattee jedhu. Yoo mooyyuu fuulli kee xalaa baase of hin qaqqabduu jedhu. Yoo mooyyuu daalachoofte birrii maallaqa qibaatiin bitattu hin qabduu jedhu. Yoo mataan kee ciccite aratu ofirraa baatudha jedhu. Mee amma jireenya ilma namaa keessatti namni lafa kanarratti namni kun maal ta'eeti maaf akkana ta'ee jedhee namaa hubatu ni jira laata? Ani natti fakkaatu hin jira natti fakkaatu. Keessattuu ijoollee madaamii ijoollee gola madaamii jechuudha baay'ee isaanii maal jedhu seetan intalli eberuu waggaa ganaa biyya arabaa teechee homaan qabdu waggaa ganaa biyya arabaa teechee akkas taate waggaa ganaa biyya arabaa teechee akkas taate galti maal taate waa hedduu namaan jira jechuudha ilmi namaa kuni afaan ilma namaa waa baay'ee jira keessattuu ijoollee mana madaamii osoo jechaan tuquu baattanii dhugaa baay'een keessan namatti tola maaliif jenna የመዳም ቅመሞችን ዋባዬ ደንደሴ ጅራቻ ጀርቲ tokkoፋ እያ መዳሚ ለመፋ ወጨ ጆሌ ሰደፋ ሆጂ መነ መዳሚ አርፈፋም ዋ ሁንዱማዩ dandamannee namatti himannu dhabne of keessatti gadi liqimsine osuma nutti hin tole waan nutti tolu fakkaanne osuma nyaatin waan nyaanne qufne fakkaanne osoo garaan keenya beela'ee jiru waanuma nyaanne nutti fakkaate waa hedduun kan dabarsaa jirru ijoollee madaam qimamiidha jechuudha. Kana bichaa miti ijoollee baay'een ka wanti zabanni fide kun waa hedduudha. Wanta zabanna fide kanaan jaalala eegalu kara feesbuukitiin nama tokko wal baru misinjiraa wal dubbisu imotti deebu wajjin haasa'u maallaqa ishiin xaarratte inni sobee haalumaan sossobatee harkatti galfatee maluma malaan harkatti galfatee deebi'ee shiyyoo waggaa lama hojjette jala galee maallaqa waggaa lama irraa nyaatee jireenya kan itti fooyyeffatu hedduutu jira jechuudha. Ka ijoollee madaam qimamiin gowwamuudhaafis baay'ee salphoodha dhugaa dubbachuudha ijoollee baay'eedha jechuudha. Ebeluun maallaqa narraa nyaatee ebeluun maallaqa narraa nyaatee jedhanii kan bo'anii hedduu isaaniitu jira. Kanaafuu yoommoo maal taate akkana taate yoo jedhanii yoo baasanii dubbachuu kan hin dandeenye osuma dhimaman nama fayyaa qaban oduma fakkaatanii kushiinaa madaamii keessatti oduma dhukkubsatan osuma waa hedduu ta'anii nama fayyaa qaban fakkaatanii kushiinaa madaamii keessa osuma ta'anu guyyaa tokko guyyaan geechee kan kufantu jira guyyaan geechee kan lubbuudhaan darbantu jira waa hedduutu jira jechuudha. Kanaaf warningii jireenyaa keessatti warningii jireenyaa keessatti ijoollee baay'een kan miidhaman hedduudha jechuudha. Agana hin jedhaman kan immoo miidhamaan beekaman eenyudha yoo jenne ijoollee gola madaamii hojjetan ijoollee gola ormaa keessa hojjetan malee ijoollee namoota Ameerikaa hojjetan yookaan Awurooppaa hojjetan odoo hin taane kan baay'ee waa baay'eedhaan maallaqa isaanii nyaatamanii maallaqa yookaan hiriyyaadhaan yookaan abbaa manaatiin yookaan maatiidhaan hedduun isaanii nyaatamanii kan warningiin itti kennamee sammuun isaanii maraatuu ta'ee hedduutu jira jechuudha. Lakkaawwamee kan hin dhumne hagana jedhamee kan hin dhumnedha jechuudha. Kanaaf
yeroo akka namaa taate yoo jedhanii nikaa kan hin dandeenye jechuudha. Kaa ijoolleen gola madaamii kan hin dandeenye waan kana ofirraa dhorku kan hin dandeenye obsuus kan hin dandeenye jechuudha jechaan yoo tuqamanii maaliif ollaan akkam bultee beekaa akkatti bulee abbaatu beekaa akkuma jedhasanii akkatti jiraatan isaan goluma ormaa keessa jiraatantu jira beeka malee namni namaa beekuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu jireenya biyya ormaa namni si hubatu hin jiru. Yoo ofii keetii waan akkanaa kana ta'e jettee yoo himatteen alatti yookaan mooyyuu namni si hubatu tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaaf ijoollee baay'ee kan miidhamanidha. Maal taate yoo jedhanii kan keessa isaaniitti baasanii dubbachuu dadhabanii keessa ofiitti gadi aaranii aariin keessatti gadi aaran immoo bifaan kan nama beeksisutu jira. Waa hedduu jira jechuudha. Namoonni akkuma bifaan garagara gosti isaa garagara haalli amalli isaa garagara kan yoo aare dubbatee baafatutu jira. Kan yoo aare immoo homa takka odoon dubbatiin of keessatti gadi aaree gadi dabarfatutu jira. Kanaafuu warningii hedduu qabdi yamadaam qimamoochenii kan beekutu beeka jechuufa viidiyoo kana fidee dhufe. Ani viidiyoo kiyyaa ganuman irraa dubbachuuf fidee turtiin wajjin gootaniif galatoomaa jechaa viidiyoon kun yoo dassin jedhe isinitti tole laayik sheer gochuudhaan akka nama bira dhaqqabu akka nama biraa immoo fayyadu sinin jechuu jaaladha. Warri mana keenya faaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa sinin jenna. Hanga viidiyoo biraa tolti deemtu turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee.